sabontu fi fayyoo balaan jara lamaanii haadha eebbullee qaqqabe haadha ilmaanillee fayyooleen ilmaan qabdi sabontulleen ilmaan qabdi sadiinuu ilmaan qaban haati eebbutii fi sabontuun hiriyaa tana turan fayyoo fi haati sabontullee hiriyaa lubbuu iftuu ganamaa mi'aa jubbuu nangodin anaa faya sabontun akeekkachiisa cimaa haadha eebbuutiif kennitee jirti yookiin si qollafa yookiin taa'e sabontun jechuudha jara hunda addunyaa kanarraa qollafu weddii kaase fayyoo mana baasaa jirti asiin haadha eebbuu si qollafa jettiin asiin sabontuuf asiin fayyoo manarraa si baasettiin abbo ijji aga giza tokko cimuun bareedaadha. Ati ebbummo ati eenyu taate na qollofta ani Trumpiyyuu qeeqaa jira Trumpiyyuun qeeqaa namni ana maaliif na qollofta wanni ati na qolloftuuf maali sabootuun keen in qollafa jettee turte maali jiraa fi faayoo hurgufaa turte bar hamma faayoo mana baasuu ga'utti jechuudha saboontuu jechuun okay xunjaa qabaachuun bargaareedha gizee tokko irree kanan sodaachisuun oltu jaratti jiralleen xunchaanii qaba garuu sabontuutu caala jechuun bakka is strong humna cimaa qabaachuu gizee tokko bara afaan kun jechuudha afaan kuni afaanumti keenya kun jabinna sii kenna afaan keenya afaan kana yeroo qabaatte wantoota qilleensa irratti afaan makanaan dhoofta jechuudha namoonni amma qaama wal bira jiru amma namoonni tokko furdina irratti ashama harka fuune jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii jechaan illee nagaa goota alhamdulillah galata rabbootota kabajamtoota keenya walitti deebinee jirra akkamitti deebinee maaliin deebinee jennu sabontuu fayyoo haadha eebbuu dabalannee deebinee sabontuun haadha eebbuu yookiin si qallafa yookiin miidiyaa kanarra maaliif akka zeeten sabontuun jiraa fi fayyoo mana adda yaasaa jirti miti amma fayyoon jechuudha sodaa sabontuutu irraa yookiin immoo tuyyuu bakka dhukkubii sammuu itti ta'e jechuudha jechi sabontuun jettuun jechi isheen jettu bakka fayyoo bakka cinqee jira sammuu jechuudha dhugaan hin danda'u anillee akkasii dubbii namaa hin danda'u bar bakka miira hamaa keessa galchaa jira jechuudha wanta fayyoo jechuudha xiqqoo ishee bakki ani itti of eeggannoo godhu jechuun barbaadu sabontuudhaani namni kamuu nama waan ta'eef garuu haadha eebbuu kana utoo isin balleessite utoo isin waan feete isin jette dhugaa rabbii isin jedha haadha eebbuu jechuun namoota kaan irraanuu adda maaliif waan an isii beekuuf isii haati sabontuu amma haati eebbuu amma yookiin nan beektu sabontuun utoo kiyyaa faayumaan utoo wal taaggaltanii utoo kir wal gootanii faayuudhaan kinoo faayuu amma hurgufaa jirtaa miti sammuun kiyya cinqamee mana baa jireetta jechuudha otoo jechuun xiqqoon jiraa miti akkanumatti namaaf laalanii namaaf yaadanii otoo ofiin taanii boru maaltu narra ga'a bakka nama ilmoo argachuuf deemu haa ta'u garuu haadha eebbuu irratti otoo miidiyaa hojjechuu baatte jechuun hin jiraa miti akkana si godhu maaliif haadha kenna tokkoffaa waan haati sabontuu bakka haati eebbuu bakka baay'ee miiruma biraatiin garaa nama nyaanu baay'ee garaa nama nyaatti isin warra nu caala isin warra walitti dhiyaate waan ta'eef hicciitii walillee beeyta walis baaftan walis dhiiftan haadha eebbuu qollofuu miti jechuun iyyuu qabdu jechuun hin jiraa miti akkanumatti sabontuu jechuun iyyuu qabdu maaliif wantoota isin keessa dabarsitee dheeradha wanni haati eebbuu keessa dabarsite hedduu ulfaataadha utoo kiyyaa utoo jechuun baatte yeroo kana maaltu itti dhagama kanaan jiraatta kana si jechuun hin barbaachisu haati eebbuu miidiyaa kanaan jiraachaa jirtu dhugaa yoo dubbanne yuutuubiin isii ilaalamaan jiru dhugaa yoo dubbanne hin beeknan hunduu waan daa'ima san duuqatiin taatu kanaaf ani akka mataa kootti jechuudha sabontuudhaan otoo waa'ee ishee dubbachuu baatte otoo dhiifte haayiciitii walillee baaftu haayiciitii keellee jettu haadha sabontuu bira ture boru maaltu narra ga'a ilmoo isii san laalte silaa ilmoo isii sanii quuxessuu yookiin immoo jechuu hin qabdu keessatti maaliif rabbiitu isiif akkas godhe waan ta'e namni ufiif hin godhatu haati eebbuu sababa bakka seenaa hedduu wal biraa qabdan hin beeka akkanumatti jechuudha haati eebbuu gara laafetti daangaa darberte
dhumaadha jechuudha. Garuu sabontuu darbiif utoo argitu utoo beeku sareen hura wajjii jette jedha. Garuu sabontuu haadha eebbuu darbiif wal ashkarakara faayodhaan garuu haadha eebbuu darbiif ati nagaa qabda ilmoo argachuuf deemta waan rabbi si godhun beeytu ilmoon ta'e ilmoo argachuuf deemti ilmoon ta'e ilmoo argachuuf deemti namni ta har'aa utoo laalle har'ani nagaa qaba har ilmi kiyya nagaa qaba odoo laalle haati eebbullee guyyaa keessa daa'imni sunitu garuu jecha akkasiini irraa deeffadhu si jaala beeyneti miti haa ta'u garuu irraa deeffadhu jechuu barbaadetti kan gama hiciitii wal yaasuu jechuudha. Haati eebbullee nama akkasitti icciitii nama baasu miti isuma dhugaa beeka waan ta'eef waa'ee gara laafettiidha. Akkuma isin hunda bira jiru akkuma sibira hiciitiin jiru haadha eebbuu birallee jiraachuu danda'a. Faayoo jiddullee dhabamu faayoo birallee dhabamu hiciitiin isin lama jidduu wanti isin haasoftan namni bar hiciitii biraa miti rakkinuma ofiitu yoo namni tokko fakkeenyaaf namni hiriyaa ofiititti rakkinnan himanni jira rakkinuma tokko gaafa ka'ee dubbatu gaafa ka'ee rakkinuma tokko himatu gaafa ani fakkeenyaaf ati hiriyaatiyya rakkina himadha rakkina kana bar rakkoo akkanaatu naquu namissiin jedha yeroo sanitti jechuudha rakkoo na baase bakka hin jiraa miti rakkoo baasuu dandeetta nama kana an rakkadhee jira yookiin immoo dhimma kiyya dhimma nama jaaladhee dhimma maatii dhimma bakka wantootuma garagara walitti himanna jechuudha. Wallahi nuti dubartii walitti himanna gaaf san hara baafanna gaaf rakkina keessa keenna kana walitti himanne ara galfii godhanna dhugaan isiniin jedha ara baafanna ara galfii gaafa godhannu kana yeroo namatti haasoftu kana qabbanuufta dalagoo mana rabaatirraa dhuftee yoo wanni tokko si aarsi wanni tokko si harkaa bade ara galfatta jechuudha namatti gaafa haasoftu qaama nama bira jiraachuullee baattu qillees bilbilaan walitti haasofna ilaa nuti wanni wal biraa qabnu jechuun boleeyyan kiyya gaabii ambaa jiru yoo arabaa wallollee hiriyaa keenyatti himan dhugaan isiniin jedha hiriyaa keenyatti himan ila daangaa dirasii kana geenya amma wantoonni isin wal biraa qabdan waa'ee rakkina yookiin immoo waa'ee garaa keessanii waa walitti duraan haasa'aa turtan haati eebbullee san baasetti anillee rakkina kee baasa anillee bakka jechuun sabontuun ati yuutuubii qolloffiidhaan hin dubbatin dhiisi maal goota haati eebbuu hamma isin argattan hamma isin yuutuubii irraa argattan haati eebbuun argattu nutu beeka jechuudha waan galee yuutuubii asaba view irratti maaliif haadha eebbuu jalaa goori faaya qofa wal ashkarakkare maaliif an akka yaada kiyyaatti utoo naa ta'eeyyuu utoo isin lachuu qabaadheeyyuu isin araarsuu barbaada maaliif ka darbee ka dhufuuf yaadu wal guddisuu yaadu isin galee kana malee har'a isin miidiyaa irratti guddos ta'e xiqqoos ta'e maaltu barbaachisaadha kabajatu wal barbaachisa wal kabajuutu wal umriin hin barbaachisu bara an umriin hamma fedhe guddoo ta'e nama kamuu kabajuutu na barbaachisa umrii miti kadaangisu beekumsa sammuu kanaati umriin fi miti yaati saboontullee waa jechuun qabdu dabarfadhu amma dandeetti araarsi hamma dadhabde irraa dubbachuun nama miidiyaan kun akkamitti akka guddatu tokkoffaa mootuyyuu haa karaara garaagaraatiin namarraa dubbachuu amma mucaa taazabaa ture mucichi suni viidiyoo namoota hundaati irratti dubbata ka walloles ka dhiise sin beeyti moo sabboontuun kana hunda maaltu achi fidee sin jechuu barbaade sabboontuudhaan dhaabadhu haadha eebbuutti irraa dhugumaan sin jedha ani riyaa isin dabarseeti miti bakki ani laale yookiin atis arguu dandeetta waan ani jedhe yookiin atis beekuu dandeetta nuti ilmoo argachuuf deemna waan taanu beenu ilma akkamii akka argannu beenu kana laaluu qabda malee bakka wantoota darbee wantoota akkasii dhiisi haasoftu sabboontuullee haa dubbattu faayuma tanaafu haa dubbattu ila akka mataa kootti faayuma kanaafu haa dubbattu garuu nagaa buusuun bareeda akkas jedha akka yaada mataa kootitti atillee tasgabbaa'ii haasaa haasoftullee wanta jettullee hundumarraayyuu akkuma na wallaale argitee jumaan jechuu argitee akka naman argine akkas irraa garagaltee viidiyoo isaanillee argitu yookiin immoo yoo miira kee yookiin si ta'u ta'e dabarfatu
namni sun yoo maal jedha jettee ka hubattus taate bakka gaafa tokkoof immoo si haa galu sabboontu gaafa tokkoof immoo isin faayu kallattii walloltaan haati eebbuu kun yoo kasi qeeytu yoo kasi jeetu yoo hiciti ke gabaatu taat eenyutu taazabama namoonni isa hordofan kun gaafa tokkoof isi taazabuu danda'a si haa galu otoo beekan akkuma isin jedhe otoo beeytu dunuunfadhu bira kuti otoo beeytu akka naman arginni haguuggadhu fuula keetiitti akkasitti ija keetiitti bira kuti maasii godha ija qaban bakka isuma dhugaan siin jedha bakka ani namoota gurguddaa ammaatiif faayoon likkii walii jechuun walitti himuu wal arrabsuun rakkoon qabu garuu haadha eebbuu xiqqoo natti ulfaataan kamataa kootitti dhiisii sagalee hin qabinii fi dabarfadhu bira kuti wallaali haasiin jedha bakka abbaan fedhe haasiin jedhu kuti bira siin jechuu barbaadeeti video ke asumarratti dhaabaa hama video biraatti walitti deebinutti rabbi sabontu faayoo haadha eebbulee walitti nu haa araarsu du'aa godha